Harkafuunee kabajamtoota daawwattoota televezyiinaa Dirreedhaawaa irraa oduu yeroo kanaa isinii dabru jalqabeeti jira. Oduu yeroo kanaa kan isinii dhiyeessu an Abdullaahi Mahammad. Namni cimee yoo hojjete wanni hiyyummaa keessaa hin baaneef tokko hin jiru ja'an qotee bulaan badhaafaman yeroo lama obbo Abdulaziz Haji. Bal'ina oduu kanaatiif Najaat Hassan akka itti aanutti hinuuf dhiyeessa. Qotee bulaa Abdulaziz Haji waggaa 15 irraa jireenya hojii guyyaa nama oolurraa kaanii halkanii fi guyyaa osoo hin jancibanii carraaquun sadarkaa irraa kanarra gahuu akka danda'anis ibsanii jiran. Gizee takka hoolii bobbaanee guyyaa tokko ooluu keessa oolannaa guyyaa tokko wakka biraa bobbaanee guyyaa kan ooluu keessa oolla. Mishingaa sana osoo akkasii ooluu huma takka nu godhuu dhabee mishingaan kun gamma hojii dachiin tuni waan faayidaan finneef amma muka kana itti eega deebinee kun jiruun teenyalleen jiru wayyan mutaati. Iccitiin milkaa'ina isaanii cimanii haadha manaa isaanii waliin ta'uun hojjechaa turuus ibsaniiti jiran deeggarsaan wal qabatee biiroo misooma qonnaa dawaa mukaa unkuraa fi barnootaan deeggaraa jiraachuus kan ibsanii. Obbo Abdulaziz yeroo ammaa waggaan galii qarshii miiliyoona 1.5 argachaa jiraachuu fi bu'aa asirraa argatanii mana ijaarrachuu ilmaan barsiifachuu fi maallaqa mana baankii qabaachuus himanii jiran. Manarraa ijaarrannee ijoollee irraa qaraasifannee maallaqa baankii irraa kajannee rakkoon qabnu maal jireenya keenya keessatti mataa keenyaaf dandeenya jira. Obbo Ibsaa Shaafii fi ilmi isaa Mahammad Abdulaziz milkaa'inaa fi dandeettii Abdulaziz nama dhiyeenyatti beekanii muuxannoolee gaggaarii meeqaas isaanirraa dhaaluu danda'uus ibsanii jiran. Haati qaatu tokko lama gibirinaa dhugaa kawaan cufaa ammatee jiraatu yoo jennu itti boonee dubbachuun ni danda'a. Jireenya ummaanuu kawaa dhaltu natti fakkaatan lafa gammoojjii kawaa dhaltu isaanuma biratti hin arge. Mishingaa biitii kan qaarumarraa galchiti malee akka isaatti mishingaa makiinaan fiinee kagalchina hin jiru. Amma maalammaa gibirinaa ijoollitti sheer taaneeti amma isaanii shanyii filatamtu nu fida isaanii fitu amma tartiiba kanaan nu qabsiisaa. Akkataatti shanyii filatamtuudhaan godhaa kadeemu jiru gibirinaa ijoollee qabamneeti isaan hojjetu jiru. Amma garuu waan xiqqoo nu rufachiise lafaan nurraa fuudhamaadha amma lafaa fuudhamaa jaamtee tema magaalaadhaan as deemu jiru. Lafa gaa burtukaana kan akkanatti qonnee daleeynee as hin geenya kana ni fuudhamtii amma taaree 500 barbaadii yaani tanna ooyiruu keenyaallee tabiraa hektaara 4 jira olii tan. Hektaara 4 jira amma kana dhaabnee jiru. Sanamma amma dura azeef irraallee gurguran ganaa amma takka booda gurgurannaa karoora qabna. Saniitii tun lafaa ta'ee baasaadha amma sanuu ni fuudhamtii jechuu jira. Ajoodaay akkitti beekamu naannoo Dirreedhaawaatti akkuma walii galaattu warra gartee qonna oomishee waan bu'aa kuufaturraa warra beekamu warra maangoo yoo jettee Ajoodaayeen beekamu ture burtukaana yoo jettee Ajoodaayeen beekamu ture keessattuu sadarkaa malkaa jabduu fi akkasumatti laga dool jaamee jira karaa lagaaree sanitti wanni kuduraa jaamu kun Ajoodaay jechuun beekama. Ajoodaay sanarraa ijoollee tuutuutu dhaalee bu'aan guddaan Abdulaziz Ajoodaay tahee mul'atee jira jechuudha. Namni oomisha addaa kana kan mul'isaa jiru kan agartan kana Abdulaziz Ajoodaay. Biiroo misooma qonnaa albuudaa fi enerjii bulchiinsa Dirreedhaawaatti itti aanaa kan ta'an obbo Ilyaas Aliyyi obbo Abdulaziz Haji qotee bulaa moodeela sadarkaa bulchiinsaatti adda duree ta'uus ibsanii jiran. Qotee bulaa adda dureen kun yeroo lama sadarkaa bulchiinsaatti tokkoffaan badhaafamuus ragaa bahanii jiran. Kun ifi baree nama barsiisu waan ifi beeku nama biraa dabarsuutis tattaaffii guddaa waan gochaa tureef fuuldurallee cimsinee deeggaraa isarraas barumsa fudhachaa nama isarrallee baratee hamilee jajjabeessaa akkasitti qophii qaban jechuudha. Bu'aa isaanii kanatti fufsiisuun bu'aa caalmayaa qabaachuus kan ibsanii qotee bulaa buqqisuun taatee kana duraarraa baratamaa deemuun barbaachisaadha kan jedhan qonna magaalaa cimsaa magaalaa bareedduu ijaaraa deemuu qabna. Murtiin amma laatame kunis irra deebi'uudhaan laalamutu irra jira jedhanii ibsanii jiran. Yaar gubbaa gadi galaa namni muka busqaa biraan jitu citaadha moo addaan hin beeku. Keessa dhufanii miilaan keessa deemanii ooluu sana qirree qorqorroo asitti dhaabnu moo ooluu sana akka yeroo dhiifnee mannaa bishaan goona seetu ilaalamu itti yaadamuu qaba jechuudha. Saniif kun magaalaa jala dhiyoo waan taasuuf sodaan qonnaan bulaan jiru dhugaadha. Faayidduullee arginee jira muduras karoora ala mangoon amata
diidam soddoma umurii qabu buqqaafamee jira. Qonnaan bulaan kan amma sadaqa taasisa. Kan silaa biyyi nyaachisuu danda'u jechuudha.